har'a aayiskiriimii isinii bituudhaaf deemaa jirra. Seenaan teennallee waa'ee aayiskiriimii of keessaa qabdi waan ta'eef aayiskiriimii isiniif haa bitu jedhee yaadeeti. Tole harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Janaal Ahmed Oroo. Seenichi akkana jedha. Mucaa xiqqaa tokkotu mana aayiskiriimaa seene. Aayiskiriima nyaachuudhaaf san booda kursii irra taa'e. Aayiskiriimni kaakaa'oo wajjin qarshii meeqa jedhee gaafate. San booda namtichi akkana jedheen birrii 5 jedheen. San booda mucaan harka isaa kiisitti naqee saantimiilee kiisii qabu baasee lakkaa'uu jalqabe. Namoonni ammoo teessoo san barbaadan hedduu jira, manni guutee jira, manni aayiskiriimaa. Mucaan xiqqaan ammoo teessoo adda isaa qabatee ta'a, namoonni gurguddoo hin dhaabatan. San booda namtichi deebi'aa dafii jarjare jedheen. San booda mucaan akkana jedheen. Tole aayiskiriima kaakaa'oo malee hoo meeqaa jedheen. Yeroo kana namtichi birrii 4 jedheen. Tole jedheen, tokko naa fidi jedheen. San booda namtichi fidee aayiskiriima mucaa xiqqaa kana jala kaa'e. Namoonni dhaabatanii eegan xaawulaa kursiin irra taa'u kana witiin irraa ka'ee taa'uudha. Akkasuma kursiilee biraallee in eeggatan. Laakiin namtichi isa astanaagadu kun hadafee inni ka'uu barbaada. Yaani gamaan akkasii alaan deemne. San booda mucaan aayiskiriima isaa nyaatee geessee san booda qarshii harkaa qabu achirra kaa'ee harka xaxxaragataa ofirraa bahe. Namtichi hisaaba fudhachuudhaaf fiigaa dhufe. Wayita fiigaa dhufee saantimii walitti haruun lakkaa'uu jalqabe. Lakkaa'u ka aayiskiriimaa saantima 4 kaa'eefii jira. Akkasuma saantimii takka yookaan riyaala takka irra dabaleefii jira. Akka tiippiitti jechuudha. Mucaan xiqqaan kun aayiskiriima kaakaa'oo wajjin nyaatee birrii 5 kafalee bahuu hin danda'a. Laakiin aayiskiriimni kaakaa'oo birrii 5 ta'uu erga beeke namticha isa astanaagadu sanii birrii takka tiippii kennuu waan barbaadeef jecha aayiskiriima birrii 4 nyaatee birrii takkitti san ammoo namticha kana kennuuf waan barbaadeef akkas godhe. Namtichi yeroo saantima lakkaa'ee argu waan isaaf wayita sanitti osoo dafee ka'e maal bootaa qabatee ta'a jedhee yaadaa ture. Laakiin gocha mucaa kanaa wayita arge waa itti dhagahame. Imimmaan ija isaa guutee ajaa'ibe arjummaa mucaan kun qabu dhabuu isaa wajjin qabaachuu dhabuu isaa wajjin laakiin arjummaa qabaachuu isaa kanatu itti tole. Uffata isaa ilaallee gubbaa isaa ilaallee itti murteessuu hin qabnu. Nama tokko hiyyeessa jennee osoo keessa isaa hin beekin itti murteessuu hin qabnu. Garaagarummaa guddaatu jira doyinummaa fi hiyyummaa jidduutti. Yimkin ati baay'ee arjaa taatee laakiin hiyyeessa ta'uu dandeetta. Harka qal'ii ta'uu dandeetta laakiin arjummaa qabda. Yimkin ati dureessa taatee laakiin doyina ta'uu dandeetta. Akkana jechuudha. Seenaan jalqabaa tana fakkaatti akka warraa barattan abdii qaba.